Dori Doyo Dori Dane sadarkaa sirna gadaa Booranaa 11 keessaa dooriin sadarkaa 5ffaarratti kan argamu yoo ta'u abbootiin gadaa doorii fiixee arbooraa kuraa jaarsoo fi konnituu boruu dimaa hayyoota qaama bulchiinsa olaanoo gara bulchiinsa gadaatti ce'uuf jiran waliin sirba doorii jilachaa jiru. Abbaan gadaa doorii hawwattuu adii jaldeessaas ammatti jila sirba doorii ni galle gara ardaa jilaa qubatanitti godaanuun akkaatuma jila aadaanii sirba doorii itti aansuun ni jilatu. Sirbi doorii sirba moonaa darrabbaa yookiin sirba olkaa jedhamuun beekama. Sirbi kun bakka afuritti qoodamuun leema mokkee dhawanuu fi sirba dooromaayee jedhamuun beekama. Sirba raabaa guyyoota 8tiif guyyoota 4 qoodamee jilatamu waliinis garaagarummaa qaba. Sirbi raabaa guyyoota arfan jalqabaa adulaa bulchiinsa qaama olaanaa raabaan ardaa jilaa qubatanitti moonaa sirbaa keessatti kan jilatamuu fi moonaan alatti godaananii yookiin afaan jilaatiin dhookisuu buluun kan jilatamu yoo ta'u, sirbi doorii ammoo guyyoota 8tiif walitti aansee osoo walirraa hin citin abbootiin gadaa doorii kunneen yaasaanii waliin ardaa jilaa qubatanitti gara biraatti osoo hin godaanin jilachaa jiran kanadha. Abbootiin gadaa doorii kunneenis sirba doorii eegaluun dura guyyoota tokko dursee bokkuu hangafaa dursaa abbaa jilaa ta'e jila kana eebbisuu uffata aadaa baddoo jedhamu uwwisuu fi jilti nagaan akka obbo yookiin akka milkaa'uuf dullacha isaa phophaa guyyaa jala bultii jilaa kana irratti qaluun eegalu. Itti aansuun barii guyyaa jilaa kana abbootiin gadaa doorii kunneenis sirba doorii jilachuuf jalqaba moonaa ijaarratu. Kanaan boodas dullacha qoraan ol kaamoonaa sirbaa ijaarratan duratti eebbifatanii qaluun jila sirba doorii moonaa ijaarratan keessa taa'uun akkas jechaa murachuun eegalu. Dorías, kan abbootiin gadaa doorii fi hayyoonni moonaa sirbaa keessa tartiibaan ta'anii muratan kunis misooma aadaa fi marraa akkasumas ijoolleen nagaan akka guddataniif waaqa ittiin kadhatan ta'u waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaatti ogeessi soona aadaa obbo Boonayyaa Diidoo dubbatu. Waaqa doorii as doorii lubaabul dubbee murteessu ullee urgeessa waaqa roob lafsuu geessite waaqa irratti lafsuu geessachuun lafee amarroo ijoollee urgeessachuun farda dheengee urgeessachuun ijoollee guddisachuun kanaan eebbifattee haatee achiin duuba ariirrattee gar sirbaa seente. Abbaan gadaa doorii arbooraa kuraa jaarsoo fi abbaan gadaa doorii konnituu boruu dimaas hayyoota isaanii waliin ardaa jilaa qubatanitti jila sirba doorii moonaa sirbaatti leemayoo mokkee dhawanuu fi dooromaahee wal duraa duubaan sirbu. Abbootiin gadaa doorii gara sirna walharkaa fuudhinsa baallii ce'aa jiranii fi hayyoota qaama hoggansa olaanaa kanneen sadarkaa sirna gadaa gadiirraa eegaleen jila aadaa sirna gadaa barsiisaa asiin akka gahanii abdiimaa areeroo dubbatu. Jari kunin amma warri baalli fuudhu. Amma boonu kana baalli fuudha. Amma kun ilmaan ta'een nu amma duuba in gorsinaa dhufu gorsinee jilatan qajeelchaniif jari ammin sirba tulleen jila sirba kanallee keessa bahee ammallee ganaa hayyuu dhibiillee itti lallabanii ganaa deebi'eetiin galma dhaaba gadaa ta'ee baalli fuudhe. Abbaan gadaa doorii arbooraa kuraa jaarsoo fi abbaan gadaa konnituu boruu dimaasiin aadaa fi duudhaalee sirna gadaa abbootii isaan irraa dhaalaniin jila dooromaa gara sadarkaa gadaatti isaan ceesisuu jilachaa akka jiran dubbatu. Aadaa tan nu abbootii ta'e inni irra dhaalle abbootiin nu dabarse. Aadaa abbootiin ta'e nu dabarsisuun dabballuma qabne sadarkaa hedduu fa'ee dabarsinee jirra sadarkaan nu jiru sadarkaa doorii. Ballum sun buufanne ijoollee gammee taana. Ijoollee gammeetiin duuba nyaachis nyaanne nyaachis kaan nyaanne of hinde am gana kuusa jedhanii gar kuusomaa jijjiiran. Ka kuusomaallee gan 8 hinde raabomaa jijjiiran. Raabomni kun waan hedduu qaba, sirbi qaba, dhokisuu qaba, waan hedduu qaba. Kallee jiltallee of hidhanne amma hadooroma jira. Aadaa seenaa fi duudhaalee sirna gadaa abbootii isaanii irraa dhaalan akkaatuma ofii barataniin ijoollee isaaniis kan barsiisan ta'uu himaniin. Dooriidha ilmaan ta'een daballe akkanumnulleen durana goorootan obbaafanneettiin yoo dabarre ilmaan ta'een dabarsina ilmaan ta'een ilmaan isaaniitti akkanuma wal jala dabarsa akkanumaan dhaloota irra dhaloota dabarsa deeman. In barsiifna yoo nu akkan sirbinisiilleen dhuftee ilaalleen in daawwatti. Afaanillee itti himnan gorsin. Nulleen abbootumteen jala baran nu gorsan akkan jiltolchan akkan dulla qalan akkan korm qalan akkan korbees qalan isanilleen akkan qalayet nulleen am dabbalooteen didiqotan tanaan gorsin. Jilli odaa buluu abbootii gadaa Booranaa sadanii fi abbootii gadaa doorii fi raabaan odaa hin bulaniin matamataan jila aadaa jilachaa jiran itti fufeera. Gabaasa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'ee Taarraqeen Koorsaa godina Booranaa Anaareeroo Ardaa Jilaarraa.